Hai guys, akkam nagaa keessanii fayyaa jirtanii akkam arra tana kan isinii qabadee dhufee waa'ee teelee birriiti. Teelee bir jechuun dhiyeenya kana kan Itiyoo Telekoom hojiirra oolcheedha. Teelee bir wanni nu fayyadu akkamitti akkaawuntingii baankiitti maallaqa siimuma irratti kuufachuu jechuudha. Jalqaba banachuudhaaf wanni isin meesejii kana liinkii kana irratti hidhanii aappicha daawunlood godhachuu qabdan. Aappii daawunlood yoo godhatan qarshii 15 bilisaan akka boonasitti teelee birrii keessan irratti isiniif kafalaa jechuudha Itiyoo Telekoom. Achiin booda liinkii kanarra gisee tuqxan gara peejii kanaatti isin fida appilikeeshinicha asirratti iddoo daawunlood kana tuqxanii daawunlood godhachuu qabdanii jechuudha. Erga daawunlood godhatanii booda appilicha seentanii jechuudha. Appicha erga seentanii booda akkaawuntingii banachuu qabdanii jechuudha. Akkaawuntingii teelebirrii. Akkaawuntingii teelebirrii banachuudhaaf akkaawuntingii haaraa banachuuf isa jiru irratti ni tuqxan. Erga tuqxan booda akkaawuntingii saffisaaf banachuuf isa jiru isa jalqabarra jiru kana ni tuqxanii jechuudha. Erga isa tuqxanii booda lakkoofsa bilbilaa keessan galchuu qabdan kan ittiin teelebirrii banachuu barbaadan jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessan erga guuttanii booda koodii argachuuf isa jiru kanarratti ni tuqxanii jechuudha. Konfirmeeshin koodiin akka isiniif argamtuuf. Konfirmeeshin koodii akka isin argamtuuf xiqqoo eeguu qabdanii koodiin mirkaneessaa ergamaa jira. Erga itti guuttanii booda konfirmeeshin koodii keessan itti katabuu qofaadha. Miseejii isiniif argamtu jechuudha. San booda gara fuula itti aanuuf isa jirutti ni tuqna. Erga gara fuula itti aanuuf isa jirtu inni booda infoormeeshinoota asirra jiran kanneen guutuu qofaadha jechuudha. Jalqaba irratti kan si gaafatu gosa waraqaa eenyummaa gosa waraqaa eenyummaa paaspoortii qabaattu, mattaawoqiyaa qabaattu, mancaa biqilaa yookaan eenyummaa konkolaachisaa qabaattu isa qabdu itti gootaa jechuudha. Anama fakkeenyaaf isa kabarataa jiruun itti guutuu barbaada. Kabarataa jiru ni tuqna. Kabarataa jirutti erga tuqne booda lakkoofsa mattaawoqiyaa irratti ni qabna. Lakkoofsa mattaawoqiyaa itti katabuu qabna jechuudha. Lakkoofsa mattaawaqiyaan keenya qabu mattaawaqaan nuti itti fayyadamnu haa qabu jechuudha. Kun asitti infoormeeshinoota inni isin gaafatu kanneen bifa kanaan guutuu qabdanii maqaa keessan, maqaa abbaa keessanii, maqaa akaakayyuu, saala dhiira, guyyaa dhalootaa, koodii afeerraati. Koodii afeerraa yoo hin qabaannes rakkoon qabu. San booda qoqqoo yoo barbaadan afaan oromoo irra godhatanii achiin booda erguuf hajuu irratti ni tuqxanii jechuudha. Erguuf hajuu irratti ni tuqxan. San booda gara fuula itti aanutti isin dabarsaa jechuudha. San booda erga kanatti itti gootanii galmeen keessan milkaa'ee jira jee gamanatti isiniif dhufa. Amma isin wanni gochuu qabdan xiqqoo miseejii Itiyoo Telekoom isinii ergitu qofa eeguudha. Miseejii koodii keessan qabu isiniif argiti jechuudha. Aktiveet isin gochuudhaaf. Erga galmootanii booda lakkoofsa iccitii isa roolmaan ta'e Itiyoo Telekoom miseejiidhaan gara erga gabaabaatiin isin ergan. San booda lakkoofsa iccitii san asitti barreessitanii jechuudha. Lakkoofsa iccitii kun jijjiiramuus ni danda'a isa ifii barbaadanitti. Sanaaf lakkoofsa iccitii itti katabuu qabna jechuudha. San booda seenaa jaa gara seenaa isa jiru irratti tuqna jechuudha. Erga tuqneen booda raawwattoota fuula itti aanutti akkanatti isin fida. Wanni nun jiru lakkoofsa iccitii duraan ture jijjiiraa jechuun lakkoofsa iccitii isaan amma Itiyoo Telekoom nu ergan kana jijjiiruu qabna jechuudha. Ka duraan ture ka isaan nu ergan san itti katabna. Ka isaan miseejiidhaan nu ergan san jechuudha. San booda kan inni fi barbaanne itti katabachuu qabna jechuudha. Ka dhuunfaa keenya. Erga lakkoofsa iccitii jijjiirannee booda sanduuqa xiqqoo kana kilik irra ni goona jechuudha. San booda xumuruuf isa jiru irratti kilik goona jechuudha. San booda ergaa milkaa'inaan hojii eegalee jira jettu nuuf fidee gara asitti gara jalqabaan nu deebisaa jechuudha. Asirratti lakkoofsa bilbila bananneetii fi lakkoofsa iccitii amma nuti jijjiiranne san qofa itti katabuu qabna jechuudha. San booda gara daawwattoota keenya kunoo erga seennee akkanatti nuuf bahaa jechuudha. Kun teelebirrii keenya akkaawuntingiidha. Kunoo akka mooltan jee oolmaa guyyaa fa'aa isin gaafata. San booda boonasii akka boonasiitti qarshii 15 nuuf kannaa jechuudha teelebirrii keenya irratti. Teelebirriin wanni nu fayyadu akkuma baakii akkaawuntingii jechuudha. Maallaqa asirrattis guutuu ni dandeenya. Maallaqa asirra nuuf haame gara kaardittis guuttachuu ni dandeenya jechuudha. Kunoo akkuma agartan asitti herrega bilisaa qarshii 15 naaf kaffalee jira jechuudha teelebirriin. Bifa kanaan teelebirrii banachuu dandeessanii viidiyoo kana laayik sheer godhaadha. Hiriyoota keessan biraan gaadha. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti barreessaa. Viidiyoo biraatiin hin godhate. Bye bye.